Akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota Araarsaa Mul'isaa Miidiyaa. Namoonni jalqaba gara chaanaalii kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii miidiyaa kanaa ta'aa ammuma nutti dabalamaa isiniin jedha. Egaan guyyaa har'aa kana hibboo afaan Oromoo kutaa lammaffaatiin walitti deebinee jirra. Hibboon afaan Oromoo kutaa lammaffaa kun akka armaan gadiitti itti fufa. Tokko haadha keessa baatee haadha deetti. Deebiin isaa kirbiitii. 2 soba dhugaa fakkaatu. Deebiin isaa abjuu. 3 fannisan fannoo hin qabdu, teessisan teessoo hin qabdu. Deebiin isaa killee. 4 hin niqattu, hin dibattu, ni bareeddi. Deebiin isaa iddii. 5 yoo nyaatu ni fayyaa, yoo dhugu ni du'a. Deebiin isaa abidda. 6 balbala cufattee sirbiti. Deebiin isaa hittoo. 7 afur taatee boolla tokkotti fincoofti. Deebiin isaa mucha saawwaa. 8 wajjin nyaannaa maaf huqqattaa? Deebiin isaa fallaana. 9 yoo tuqan ni boo'a. Deebiin isaa adaamii. 10 ollaa walii taa'anii waliin arganii. Deebiin isaa ija. Egaan daawwattoota Araarsaa Mul'isaa Miidiyaa akkasiin guyyaa har'aa kana viidiyoo kanatti bashannantan fi irraa barattan abdii guddaan qaba. Egaan gara fuulduraatti hibboo afaan Oromoo kutaa sadaffaatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.